Yuunivarsiitii Amboo mooraa Maammoo Mazammiritti hiriirri exit exam balaaleffatu ba'ame. Haga ammaatti Turkiyaa fi Siiriyaa keessatti namoonni 6,000 ol du'uun gabaafame. Oduu gaggabaabulee kanaaf ibsa bal'aatu dhiyaataaf. Yuunivarsiitii Amboo keessatti mooraa Maammoo Mazammiritti hiriirri exit exam balaaleffatu ba'ame. Dhaadannoon hiriira kan irratti dhageessisaa turanis barattoonni hedduu isaanii dubbatanii jiru. Inni jalqabaa exit exam nurraa haa dhaabbatu, nuti barattoonni sababa COVID-19tiif guyyaa 45 keessatti seemisteera tokko barannee xumuruun keenya balaadhaaf nu saaxila jedhu. Kanarratti bara kanatti exit exam fudhachuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Balaaleffannaa kanarratti barattoonni hedduun hiriira ba'anii balaaleffatanii jiru. Kanaan duras Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti barattoonni hiriira exit exam balaaleffatu irratti bahee ture. Amma garuu Yuunivarsiitiin Amboo isa lammaffaa ta'ee dhahee jira. Exit examiin kun sababa hedduudhaan barattoonni xiinsammuun isaanii jeeqamaa jira. Haala kanaan haa ta'u malee Yuunivarsiitii garaagaraa kanneen akka Waldiyaa fi Amboo keessatti dhahuun isaa barattoota biraa kaasuu hin oolu jedhamaa jira. Keessattuu barattoota kolleejjiidhaan gatii isaaniitiin barachaa jiran kanarratti baay'ee dhiibbaa waan fiduuf isaan irratti xiyyeeffannoon akka godhamuuf yaadamaa jira. Kanarraa kan ka'e Yuunivarsiitiin akka biyyaatti waan kanarratti akka xiyyeeffatan dubbatamaa jira. Kanaaf bara kana barattoonni hedduun isaanii akka qorumsa kanaaf qophiin isaanii hin qophoofneef himaa jiru. Qophii gahaa xumuruu dhabuu isaaniirraa kan ka'e exit examiin nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan yaadannoo isaanii gaggeessaa jiru. Keessattuu Yuunivarsiitii Amboo Maammoo Mazammir keessatti mooraa kana keessatti hedduu exit exam balaaleffachuudhaan ba'amee jira. Kanarra dhaabbachuudhaan keessattuu naannoo kolleejjii keessatti baratan irratti cinaa dhaabbachuudhaan wantoota kana balaaleffachuun akka barbaachisu hayyoonni hedduun dubbatu. Kanarraa kan ka'e barattoonni kun exit exam bara kanaa yookaan qoraman ta'an akkuma barattoota kutaa 12ffaatti gadi aantummaadhaan argamu jedhamu. Odeeffannoon hedduun kan gabaasu akka jedhutti barattoonni wantoota akkanaa kana haga yerootti yoo ofirraa falmuu dadhaban fuula duratti dhiibbaa guddaan akka taasifamu baramee jira. Kanaafuu barattoonni Yuunivarsiitii biraa keessa jiraatanis akkuma barattoota Yuunivarsiitii Waldiyaa fi Yuunivarsiitii Amboo kanaatti balaaleffannaa kana akka cimsan dubbatu. Balaaleffannaan kun akka barattoonni fuula duraaf tasgabbiidhaan baratanii eebbifamuudhaaf akka gahan isaan taasisa jedhama. Bara kana keessatti akkasuma baratti aanu irrattis barattoonni dhiibbaa guddaan waan taasifamuuf akka qormaata kana balaaleffatamuuf hayyoonni hedduun dubbatu. Keessattuu barsiisotas ta'e barattoonni wantoota kana irratti hedduu cinqamu. Keessattuu barattoonni qorumsi kun eenyurratti hundaa'ee dhufa kan jedhu irratti haasa'u. Keessattuu barattoonni fi barsiisonni xiinsammuun isaanii wanti isaan jeeqaa jiru koorsiiwwan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti baratan keessatti PDF yookaan moojuulii kam irratti akka hundaa'an isaan jeeqaa jira. Kanaafuu barattoonni yeroo gabaabaa kana keessatti barumsa moojuula kan irratti qophaa'an irrattis waan addaan hin beekneef isaan mala jedhuun. Ministeerri barnootaa dhihoo erga jijjiiramni dhufeen booda dhiibbaa guddaa hedduu taasisuu jira jechuudhaan oduun gabaasaa jira.
Kirkira lafaa guddaa Turkiyee fi Siiriyaa keessatti mudateen namoonni 6,000 ol du'uun gabaafame. Turkiyaan yoo xiqqaate gamoowwan 5,600 ol jiguu isaanii ejensiin ittisa balaa hatattamaa Turkii ibseera. Kaaba Sooriyaa keessatti badiisa wal fakkaataniin akka mudatame himamaa jira. Guddinni kirkira lafaa Turkiyaatti mudate kun biyyattiin naannoo waraanaa fakkeessee jira jedha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Turkiyee keessa akka jiran kan beekamu yoo ta'u, namoonni taatee kanaan lubbuun hafan miidiyaa hawaasummaa irratti bu'anii mul'achuun danda'ee jira. Fayyaa guutuun maatii keessa waliin akka waliin deebitan isinii hawwina jedha. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa lakkoofsi namoota kirkira lafaa kanaan miidhaman dabaluu mala jedhe. Namoonni naannoo kirkira lafaa dhalatee jiran gara gamoowwanitti deebi'uu sodaachaa jiru. Kirkiricha dhaabbachuun booda lubbuu baraartonni caccabaa keessa namoonni lubbuun hafan yoo jiraatan barbaadaa jiru. Magaalaan Tarkii Osmaaniyee jedhamuutuu fi kirkira lafaa kun akkaan dhahe keessa roobni cimaan roobuun lubbuun baraartonni caccaba keessa harkaan sassaaqaa namoota lubbuun hafan barbaadan danqeera. Daa'imni irreef dhalateen akkasuma Sooriyaa gamoo jijjigee keessatti baraarame. Haati daa'ima kanaa kirkira lafaa Turkii mudachuun daqiiqaa muraasa booda ciniinsuun kan ishee qabee yoo ta'u, erga deesseen booda lubbuun ishee darbe. Firri tokko akka dubbatetti abbaa obbolaa 4 fi adaadaan daa'imman kanaas lubbuun darbaniiru. Mootummoonni gamtoomanii karaa kamiyyuutiin namoota kibba lixatti dararaman kana deeggarsa ni ergina jechuun kakate. Ta'us sababiin daandiin miidhameef gargaarsa yeroof akka gara geessuun hin dandeenye jedhe. Goolii eegaan kilabii Maalaatiyaa Speer kan ta'e Ahmed Turkaslaan balaa kanaan namoota lubbuun darbe ta'e. Akkasuma taphataan kubbaa miilaa lammii Gaanaa Kiristiyaan Asuun jijjiga gamoo keessatti erga barbaadamee tureen booda yeroo dhiyoo kana keessatti argamuun isaa himamee jira. Biyyoonni akka Iraanii fi Paakistaan biyyoota lammii Sooriyaa fi Turkiyeetti miidhamaniif deeggarsa taasisaa jiru jedhamee jira. Lammiiwwan kun akkasuma deeggarsa hedduu waan barbaachisuuf akka deeggarsa kana itti fufan dhaamsa dhaamaniiru.